ibsa ijjannoo mootummaa naannoo Oromiyaa. Amantaa da'eeffachuun dantaa siyaasaa galmaangachuuf socho'uun fudhatama hin qabu. Mootummaa naannoo Oromiyaa labsiiwwan mirga aadaa, safuu fi amantaa uummataa hacuucan diiguun sirna gama hundaan uummataaf mijaa'u kan jaalala labsee jibba balfu tokkummaa cimsee diigumsaan bisu sirna jabaa uummataaf ijaaraa jira. Sirna jabaan uummataaf tolu ijaaramuun mirga namoomaa fi dimokiraasii jabeessee uummanni mirgaa fi dirqama isaa hubatee jaalalaa fi tokkummaan garaagarummaa isaa waliif kabajuun wal danda'ee akka jiraatuuf utubaa cimaadha. Wayita kana humnoonni olaantummaa baranii walqixxummaa balfan kootii malee keenyaa hin beekne ijaarsa sirnaa jabaa fi utubaa dimokiraasii lafa dhaabuuf hojii hojjetamaa jiru danquuf ajandaa biyyaaf hin tolle facaasuu hojii isaanii taasifachaa jiraachuun irra gahameera. Qaamoleen biyya olaantummaan seeraa keessatti kabajamee fi sabdaneessummaan keessatti mirkanaa'e arguu hin barbaanne yeroo hunda qormaatawwaniif balbala banu. Fedhiin isaanii imala jijjiiramaa eegale dhiisuun gadi buunee isaa waliin dirree jeequmsaa keessa akka turru barbaadu. Kanaafis gama tokkoon amantaa gama biraan ammoo sabummaa dahoo taasifachuun fedhii siyaasaa fi dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf halkaniif guyyaa hojjechaa jiru. Haa ta'u malee ajandaa daldaltoonni siyaasaa gaaddidduu kaleessaa golgaa godhatanii har'a hojjechuu barbaadan gonkumaa milkaa'uu akka hin dandeenye lammiileen Itoophiyaa imala jijjiiramaa tokkummaa sabdaneessummaan utubame deeggaruun mirkaneessanii jiru. Waggoottan jijjiiramaa darban keessatti qajeeltowwan bu'uuraa duudhaa waliin jireenya giddugaleessa godhachuun dhaabbileen amantaa wal danda'uun tokkummaa isaanii jabeessanii tokkummaa biyyaatiif utubaa akka ta'aniif mootummaan deeggarsa barbaachisaa gochaa tureera. Kanaanis waldhabdeen manneen amantaa keessatti mudachaa ture maree amantootaa fi gaggeessitoota mana amantichaan akka furamuuf haala mijaa'aa uumameen milkaa'inoonni gurguddoon argamanii jiru. Haa ta'u malee humnoonni nageenya biyyaa mataa bu'uuraa itti ta'e tokko tokko amantaa dahoo godhachuun tokkummaa diigumsatti jaalala jibbatti gammachuu gaddatti jijjiiruun biyyaa fi sirna balarra buusuuf wayita socho'an ni mul'ata. Kaayyoon isaanis biyya sabdaneetti lammiilee hundaaf taatuu fi hunda fakkaattu ijaarraa jiru danquun biyya aadaa, duudhaa, afaanii fi amantaa tokko olaantummaan keessatti argatu dhaabuuf ta'us kun qabsoo sabaa fi sablammoota fi uummattoota Itoophiyaatiin al tokkoo fi isa dhumaaf awwaalameera. Hiriirri rakkoo mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti uumame golgaa godhachuun waamamaa jiru nageenya biyyaa irratti kan kiyyeeffame waan ta'eef fudhatama hin qabu. Uummanni keenyas rakkoo mana amanticha keessatti uumamaa jiru dhimma amantaa bira darbee ajandaa siyaasaa fiinxaleessitoota dheebuu aangoo qabanii akka ta'e hubachuun waamicha kanarraa akka of qusatu hubachiisna. Dabalataanis fiinxaleessitoonni kunneen qophii yaa'ii gamtaa Afrikaa biyya keenyaaf bu'aa guddaa qabu yeroo gaggeeffamuuf jedhutti aggaammii jeequmsa taasisuun maqaa gaarii biyyi keenya qabdu gurraachessuuf yaalii taasifamaa jiru ta'uu hubachuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa heera biyyaa bu'uura godhachuun sochii seeraan alaa ittisuu fi to'achuuf dirqamaa fi itti gaafatamummaa itti kenname baachuuf kan yeroo kamiyyuu caalaa ni hojjeta. Qaamoleen nageenyaa naannoo keenya hundi murtee mana maree nageenyaa irraa darbe hojiirra oolchuuf dirqama keessan sirnaan akka baatan ibsaa. Uummanni keenyas tarkaanfii mootummaan sirnaa fi heera biyyattii tiiksuudhaaf fudhatu akka tumsitan waamicha dhiyeessina. Guraandhala 3 2015 mootummaa naannoo Oromiyaa. Dr. Abiy Ahmedifis ergaa guddaa tokko dabarsee jira. Innis kunoo abbichuu abbaa malaati jedha. Bakki ati amma waraante kun bakka namootni asiin duraa hedduun tuquu sodaatan, bakka sabaa fi sablammoota qancarsaa turte, bakka amantiiwwan biroo sakaalaa turte, bakka shiraa, bakka dharaa, bakka ancaalan haa jiraadhuti. Waan ulfaatu tana cabsitee keessa lufnaan wacaa fi boo'icha dharraa tuffattee doonii haqaa kana bakka isaan malu buufata sirrii geennan harka siif kennuun hin oolu. Diinni nafxanyaa olii biyya tana keessa waan hin jirreef namni bulbuuta nurraa gadi qabe anaaf nama galataati. Lafa ati sirrii jirtutti si faana jirra. Hamma feetee taatu gaafa ormi duula ilma gosaatti yaatu gosti itti hin dhiiftu akka sirna gadaatti. Hattichi yoo harka namaatti ajjeefame hatticha jedhanii hin dhiisan.
gumaa isaa hin baasa gosti isaa. Hattichas ta'ee yoo nama ajjeese hattichi dur jibbinu jedhanii gosti gumaa isaa fixachuu hin dhiiftu. Tun seera muraati. Gaafa aanan sirba wallaalte aanan jala saalfatti wanti jedhanis tana. Anaaf taatus ta'uu baattus yeroo sareewwan ormaa sitti wajju kan siif otuu hin taa'anii ofiif jecha siif aara. Dhiirsa tuffatan niitii jalatti dhaanu jedha warri kenna. Tanaaf garaan nu aari miilana horruu horratti deegnuu gabatti wal argaa. Yoo bakkaan geette seenaa abbaan feete hin galmeessine galmeessite. Yoo duubatti dheessiti gamas dhabdee seenaa fokkataa barreeffata jechuudha. Lama dhabuu irra itti dunuunfadhu bakkaan gahii jaaloo kana jedhee kan boote yookaan immoo yuutuuba mataa isaa irratti akkuma isin argaa jirtan kanaan kan poosti godhe artistii cimaa fi qabsaa kan ta'e artist Caalaa Bultumeetii. Itti dabaluunis artistoonni hedduun kanneen akka Ittiqaa Tafariis, Galaanaa Gaaromsaa fi artistoonni hunduu haala ajaa'ibsiisaa ta'een qabsoo seenaa kana cinaa akka dhaabbachaa jiranii fi namoonni bebbeekamuu fi namoonni hedduunis keessanis ta'ee ifaan ifatti qabsoo uummanni Oromoo deemsaa jiru kan yookaan immoo qabsoo diddaa gabrummaa jechuun ni danda'ama. Qabsoo seenaa keessatti qabsoo isa guddaa jechuun ni danda'ama. Qabsoon namoonni hedduun namoonni yaadni yookaan falaasamni qabsoo kanaa hin galiniif akka namni tokko amantaa ortodoksii jibbiitti yookaan immoo amantaa ortodoksii dhiibuuf gochaa jiranitti namoonni fudhachaa jiru. Garuu immoo dubbiin sanii addaa. Maaliif amantaa namni kamuu ni jaalataa, namni kamuu ni kabajas, amantaan kamuu kabajamuu qabas, amantaan kamuu jaalatamuu qaba. Maaliif namni kamuu amantaa isaatiif lubbuu fi wanta barbaade kenna, akkasumas saba isaatiifis. Kanaan kana hullaalitti miti uummanni Oromoo. Garuu immoo gabrummaa fi deeggaraa fi shira amantaa kana jala jiru kaasuu qofaaf waan yaadamee fi waan godhamaa jiru ta'ee nutti mul'ata jechuudha. Maaliif malee amantaan ortodoksii amantaa Itoophiyaa keessatti amantaa uummanni Oromiyaa bal'aan hordofanidha. Akkuma amantaa musliimaa hordofan amantaan ortodoksii illee biyya kana keessatti amantoota guddoo jiran keessaa tokko. Kanaaf amantaan ortodoksii biyya kana keessaa bahuu hin danda'u, uummata Oromoo keessa illee bahuu hin danda'u. Garuu immoo kan ta'u maal jechuudha, uummanni Oromoo afaan isaatiin amantaa kam hordofuu jechuudha. Maaliif amantaa musliimaa haa ta'u kiristaanas haa ta'u amantaa kamuu afaan ofiitiin hordofuu. Maaliif biyyoota garaagaraa biyyoota guddatoo irratti illee fakkeenyaaf amma yoo chaayinaa deemtan amantaa kamuu musliima illee haa ta'u kiristaana illee afaanuma isaaniitiin hordofan jechuudha. Kuni amantaa irratti yookaan immoo amantaa tokko irratti dhiibbaan yookaan cunqursaan inni qabullee waan jiraatu natti hin fakkaatu yoo amanticha babal'ise malee. Kanaaf uummanni Oromoo gocha deemaa jiru kan yookaan immoo namoonni hin hubatinii fi waan ortodoksii dhiibaa jiran isiniif fakkaatee uummata Habashaa cinaa hiriiraa jirtan akka irraa of qusattanii fi namoonni akka irraa of deebistanii uummata Oromoo fi qabsoo kana cinaa hiriirtanii akka qabsichaa fi Phaaphaasota Oromoo kana deeggartan isiniif dhaamaa. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa jecha. Warroonni yuutuuba kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan odeeffannoo wayitaa fi wantoota barnoota fi bashannansiisoo ta'an yuutuuba kanarratti argattu. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Guyyaan keessan kan eebbifame isiniif haa ta'u.